Police announced overnight that they had killed 4 of the presumed assassins and captured 2 others. Du Presidente Hayiti Jovenel Moiseti faad warri sagiifti dure Martina Marie Ordofe biika ribaanii lolli qawwee poolisootaaf warnan fixiyyittuu jabaatetti fufu BBC'n gabaas. Hidhattooti meeshaalee waraana jajjaboo qabaachuun isaanii dubbata. Mamman Pirezidaanticha Katullu Bagaal Port au Prince'tti argam dhaqanii haleella bananiin gameessi siyaasaa kan ijjeessu isaanii dubbata. Qorata dhimmi akka Kaarli Heenari Deestii waabeeffachuun gaazexaan noovelist jedhama akka gabaasetti Pirezidaantichi rasaas 12tiin tumamee hojjeefa. Mo'aatii warri isa ta'umri 47 Moise Martin Moise dhukaas banamee miidhamtee gigar Florida geeffamteen duub lubbuu dhabusii Aljaziiraan barreesse. Muummee ministeer biyyattii ta'uu yeroof hamuudam Claudia Joseph ajjecha bulcha kanaatiin duub Hayitiin naasu jabdu jiraachuu ragabaay. Shiftaa yookaan maafiyaan nam kan galaafate jalqabolla weeraruun Pirezidaanticha warri safeet hojjattooti isaanii lamarkaaf miil walti dhuun ijoolleen isaanii sadeen immoo kuta ciisicha keessa riphuun lubbuun afaan haadhaaf abba warraalli galaafatte waajjira Pirezidaantichaatiif kuta ciisichi isaanii saamti yoo poolisoonni reebanii achiin ba'aniyyuu reeffiyaa Moisee dhiigaan laaqamuun dugdaan jiga ciisu qorattootii akka dubbaat. The country's interim prime minister says the killing happened when a group of unidentified men attacked the home in Ajecha Jovenel Moise Portaan Prince taanse magaalicha keessa lolli qawwee poolisootaaf namoota war hangatuun shakkaman jidduu jabaatee dhufuutti odeeffama. Hoogganaan poolisii biyyattii Leon Charles hangammaa war kan keessa shakkamtoota 4 ijjeefamuun lamaan isaanii immoo hidhamuu midiyaate. Taatullee warri hangammaa to'annoo seera jalingalii waan jiraniif adamsuun itti fufaa jedha. Hoogganaan poolisii kun irbuusuun akka jedhu shakkamtooti akka sun qaqqabsiisan. Poolisoota sadiillee nu jala qabuun eegittiin da'eeffachaa turaniin duuba harkabaaf shakkamtooti kun hin qabamu yookaan hin ijjeefamu. Jiraattooti man keessan qofa gadin bayinaan erga poolisii ministeerri muummee Hayiti haarawii hidhattooti haleela qaqqabsiisan ergamtoota ormaan qacaraman kanneen afaan Ispaanishii fi Ingiliif dubbatanii yommuu jedhu ministeerri koominikeeshinii biyyattii lamiileen Hayitiilleen shakkamtoota haleela kan banan kee jiraachuu isaanii midiyaatti viidiyoo orbees cabsa waraana kanaan booda gad lakkifamteen hidhattooti meeshaa waraana jajjaba hidhataniif uffata gurraacha uffatan balbalman jireenya Pirezidaanticha dur dhaabbachuun afaan Ingilifaatiin akkan jedhan. In order to get past security guards. I said kneel down to all of you. Tokkochi keessanillee aduna finjilbiifadha jechuu isaaniiti. Ajecha bulcha kanaa taanseduu biyyattiin labsii yeroo muddama 7 turtii labsaamtu. Hooggantooti biyyoota addunyaa hedduun ajecha dhaqqabxan balaaleffachuu irratti argama. Manni marii tasgabbii dhaabbat biyyoota gamtoomanii ajecha Pirezidaanti Moiseer dhaqqab balaaleffachuun gartuun hundu jeequmsuu murrakkoof qusatan jechuun waamichi dhiyeessite. Pirezidaanti Jovenel Moise ijoollee sasadeenu kophaan lakkisuun elellitti sagiifti dure Martina Maria inteene Moise fudhachuun laf dhugaa godaan. Tonight, the airport in Port-au-Prince is shut down. The Dominican Republic has closed its border.